jireenya ijoollummaarraa aasaan ga'aan hin eegamu. Phaawulos akka jedhe ergaa Qorontos isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 11 irratti gaafa raxanii ilaaltan akkas jedhe egaa yeroo mucaa turetti akka mucaatti yaade akka mucaatti sababiin akka kennan ture amma garuu nama ga'aa ta'eera jedheen. Ga'aa isin godhu Waaqayyo Gooftaan macaa waan kamitti ga'aa yoo taane qilleessi booddeedhaan nufu nurraasu eenyummaan keenya hundinuu waan barannetti. Maaliif hin kana dubbadhaa? Bineensi bara kana bifa miidheffatee biyya kana keessa dhufe barumsa nuti yuunivarsiitii giraajuweeti gooneedhaan qorichi isa miti hin baratinaa hin jenneen. Phaawulos umurii an akka mucaatti yaadaa ture jedhu kun isa reefu arma hodhu yookiis immoo akka ijoollee keenya ammatti xuuxxoo qabatee jiraatu miti. Yeroo mucaa ture wangeelan ari'achaa ture. Yeroo mucaa ture Isxifaanoosiifanii warra Isxifaanoosiin ajjeesaniifan asii wayyaa eegaa ture. Yeroo mucaa ture dhugaa sobatti gaddaraa ture. Yeroon mucaa ture wanti hundumtuu wallatti fakkaate amma garuu nama ga'aa ta'eera. Nami ga'aan isaa inni sadarkaa barnoota isaa hin kaa'u baay'ee nama barateera. Nama ga'aan manni Kiristoos naaf galeedha. Sadarkaan Phexros Phaawulos addanaa ibsu kun eewunnaa galeedha. Kiristoos naa galeedha. Mucummaan Phaawulos wangeela ari'achuu isaati. Bilchinni Phaawulos wangeela Kiristoosin kaasuu isaati. Atanii Qorontos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 17-18 gaafa raxanii ilaaltani Yihuudoonni fakkeenya irratti hundaa'u Giriikonni ogummaa irratti hundaa'u nu garuu waa'ee fannifamuu Yesuus Kiristoosin lallabna jedhe Phaawulos. Bilchinni inni sirrii fi ga'aa ta'uusaa Phaawulos immoo inni sadarkaa eenyummaa isaa hin eenyummeessine. Eewun bilchina isaa uumate anarra kan caalu Kiristoos. Mana koo irratti abbaan manaa Kiristoos. Arrayyuu ergaan isinii qaba. Maqaa Waaqayyoo isa jiraataa Yesuus Kiristoosin wanti mana keerraa dibbee rukutu caalmaa isa ta'e Yesuusin argee hin gala mana keerraa. Wanti anatu caala isinii jedhu ergamaan diiyaabiloosi macca hafuura ammeenyaa addunyaa qullaa buusisee namoota baay'ee itti kofalchiise arra mana keessan irraa ergamaan kun hin caba. Ameen. Nama beekumsaan ijoollee ta'e baay'ee yaaddaa. Safara keessatti dorgomettutu hangafan ta'in addunyaa keessatti hin caalee argama jedha waan ta'eef. Warri beekumsaan baay'ee jabaa ta'an, warri beekumsatti ijoollee ta'an waanuma xinnootiiniti ol ka'anii mul'achuu barbaadu. Warri baay'ee beekan garuu wallaala ammayyuu ganaa baratan ta'u. Beekumsi ijoollummaa safaroota jireenya keenyaa keessatti galma nu wallaalchisee karaa nurkaa gatee booddee wallaalaa nu godha. Kanaaf ijoollummaan baay'ee nama miidha. Ijoollummaan baay'ee nama miidha. Umuriin fagaannee sammuun ijoollummaatti hafuu Waaqayyo nu haa gargaaru. Beekumsi dhuma hin qabne immoo ganama kana nurratti haa dhangala'u. Kanaatiif gara tuqaa lammaffaatti daddafee gaafan dhufu tuqaan inni keessaa ka'u dhaan jedha. Nuyi ijoollee dhaan galaanaa asiif achi maal ta'an miti. Achiif achi oofu miti. Asii akkas kottu achi akkas kottu warra jedhamu hin taanuedha. Dhaan kun maanni humna dambalii galaanarra socho'u ta'ee markaba kan boqonnaa dhowwu jechuudha. Dhaa jechuun humna dambalii galaanarra socho'u ta'ee kan markaba boqonnaa dhowwu jechuudha. Markaba kana tarii namii baay'een keenya beekuu dhiisuu dandeenya. Gara wangeela Maarqos boqonnaa 4:35 hanga 41tti on isinii dhaqeen isinii ifa. Achitti akka jedhe mitira Yesuus kottaa gara ciisaa bishaan gama Galiilaatti hin ceenaa. Eessatti ceenaa? Gamatti ceenaa. Gidduutti garuu jedha bubbeen markaba isaanii dhufee hirraase. Dhaa guddaa jechuun kan dhufee dha'ii bishaanii asiif achi markaba isaanii hurgufe. Ilaala, markaba jechuun laphee keenya, galaana jechuun biyya lafaadha. Qilleensaa fi bubbee jechuun taateewwan addunyaa kana keessa adeemanidha. Hojiidhaan isinitti hima. Hojiidhaa galaanaan isinitti hima. Hojiin dhaa galaanaa Yesuus irraa nama fageessee abdii nama kutatu hin ta'in Yesuus biraa gan nama baasee namatti haasa'uu barbaada. Hojiidhaa galaanaan isinitti hima. Yeroo itti Yesuus Kiristoos markaba sana keessa jiru bartoonnis Yesuusii wajjin jirani dhaan galaanaa sun dhufee markaba isaanii raase jedha. Ayi bartoota sana amma teessanii yaaddanii bartoota sanaaf hin gammaddanii namni Yesuus bira jiru eewutti yeettanii yaaddu.
Namni Yesuus bira jiru Yesuus markaba isaanii keessaan duubaan boraafatee rafa'e isaan garuu hin iyyu. Hojii qilleensaan isinitti hima. Gaarii fakkeessee nutti agarsiise haqa jireenyaa nu haala. Xiyyeeffannaa nuti manaa baaneef nu dagachiisee waan tokko harkatti hin qabanne godha. Meenifannaa harka keessa mirgaa ol kaasame qilleensi beekaa wallaalaa raasu arraa kaasee bakka jirutti golee arfanii gabin jedha. Qilleensi du'aa, qilleensi sobaa, qilleensi raajota sobaa, qilleensi barsiisa sobaa, qilleensi waliin dhaani har'a haboo amantoota waldaa kana keessa harka ol kaafameen lafa jirutti tiraafikii Waaqayyoo isa hin dhaaba. Gosoota qilleensaa sadiin isinii kaasa. Inni jalqabaa qilleensa labii yookiis qilleensa nagaa. Macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 27 lakkoofsa 13 gubbaarraa akka jedha yeroo itti imala jalqabnee adeemne keessatti gara galaanaa Adreeniyaa keessa deemnee amma gooda cirrachaatti markabii keenyaan maraafamu ga'e takka utuun turin yeroo gabaabaa booddee gara harka mirgaatti qilleensi labiin nagaan tokko hin dhufe nagaatu bu'ee jennee markaba keenya gaafa dhaabbachuuf jennu maaltu dhufe jennee nagaatu bu'ee jennee ilaala eessaa dhufeedha gara mirgaatti dhufeedha. Gara mirgaatti qilleensa lamii gara mirgaatti qilleensa nagaa. Inni dhufu kun nagaa qaba. Keessummaa keessatti afurri isaa simataadha. Nagaa qaba. Calalli harka mirgaatii gaafa dhufu boruun immoo eessaa dhufa. Axxaniin immoo hojii ergamootaa 27:14 irraa ka'eedha. Utuu hin turin immoo gara harka bitaatii Efraaxiis irraa qilleensi boruun dhufee markaba keenya raaseedha. Boruun hadhaa'uu duwwaa utuu hin ta'in humna markaba ugguruu qaba. Boruun hadhaa'uu qofa utuu hin ta'in dhugaatiif jibbamuu qofa utuu hin ta'in humna maalii qaba? Humna markaba raasuu qaba. Kanaaf akka jedhe humnichi inni boruu gara bitaatii dhufee yaa Phaawulos markaba kee raasuun oolu. Kanaaf ati dammaqi qophaa'i jabaadhu isin keessaa lubbuun nama tokkoo waa hin ta'u gara gamaatti hin ceetu markabii keessan garuu hin cabaa'e. Waaqayyo inni nuyi amanannee suphee oolcha utuu hin ta'in cabsee oolcha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waa'ee addunyaa kanaan isinitti hima. Addunyaan baduu dhiisee mataadhaan yoo dhaabates qalbiin namoota baay'ee bittimmaa'ee maraatummaan biyya yoo guutes har'a Waaqayyo namoota addana jiraniif ani waadaa jireenyaa nan gala jedheera. Maaliif jennaan namoonni isin jiru jettan booruu dhuganii machaa'u. Ijoollee koo garuu miila calalaatiin dursee mana isaanii galeera jedha Waaqayyo.